Nama jedhame waan gootanii jirtanii galatooma hundi keessan. Amma miidhagina laayivii kan seente dalagaa ishite. Dalagaa kee qofatti fufni milkoofta abdiin kutiin. Abbaan barbaade waan barbaade haa ta'u. Kasirra haasa'an immoo nama isaa waan tartuuf isii galee waan beekamtii qabduuf waan feemisa taateef sirraa alba'an. Osoo beekamtii qabaachuu baate eenyullee suuraa siin kaasu eenyullee sirraa haasa'u. Ati akka goota taatetti of laaluu qabaattas biratti jechuudha. Isaan caaltee argamtee milkooftee lukaan akka gadi dhiibdu abdiin qaba hunda ishiitu jechuudha. Hundi keetiyyuu kan kalee ishii sii goote tuffattanii hadha akkasitti gafa isinirra haasoftan onnee kootu na cabi'an jechuudha. Miidhagyoon tun kototaamii mana madaamee keessatti ruuza dhabdifaa birri ishii kaffalaa biyya galchaa reeffa keessan biyya galchaa baate hadha gadi fuutanii isin warroonni kibichaa nama hin qabne miidhagyoota irra haasa'aa baatan amma ga'ee jira dalagaa kee dalagadhu si jaalatanii si jibbanii homaa sin godhan ganni kan duraan ijoollee garaa laaftee lama sin goone birrii kennatu beeka birrii kee cafa reeffa nama galchaa turte hadha garuu kibichaa si dhaban isaan kanaafuu kan duraa sanirraa bara dhobboleetiiti dalagaa kee itti fufi galatuun hojjedhamu oduu isaanii irraan goriin deebi'anii achuma si maxxansanii sirra haasa'an habeetti asitti dhadhaa dibatanii afaan qaxxaa adeema hundi keessanii warri hiiqaa bittan seera bitaa qaayiqaa keejjiru. Miidhagina dalagattu hammi kooftu dhiisaa. Kanaafuu galatooma sin jedhaan hin dubbu. Anis gadan bu'aa galatoomaa warra mi'a bitatu bichaa galchi malee warra si galateeffatu si jaalannaa maalii dhiisoo irraa si gala ani fitadhee. Ganni akkam nagaadha waga nagaan dhufte uccee qaba. Seeniyyaa akkam jirta nagaadhaa? Yaada uccee koo jirta? Jira itti koo jira waaqafaa galatu. Ganni waan siin jedhu waan ani waan biraallee siin hin jedhu hundi isaaniitu haasa'aniiru jawaadhu itti fufi. Kanaafuu namni nama xiqqeesseef namni xiqqaatu galatooma hundi keessanuu. Ganni maal qabda wanta gurgura wanta bitan natti? Meeshuma duraa qaba haadhoo koo. Meeshuma duraa shiitota qabaatiiwwan yoo barbareewwan. Ganni intini isa maadaatii namarraa balleessu isa gurraacha namarraa balleessu hin qabda. Eeyyaan hin jira. Maalidha inni hammaadaatiti? Inni kun kan maadaatiiti. Inni kun immoo kan gurraacha balleessudha. Hammaadaatii kunoo kanaa jira. Kanaa fi kanatu jira. Jira kaalamaan. Saamunaadha inni? Saamunaa fi kireemii. Saamunaaf kireemiidha hundi isaa ta'u. Wayii maalan godhaalee ganni si biraan jiruuf sirraa fagoo hin jira dhugaa rabbi. Rakkoon hin jiru haadhoo rakkoon hin jiru. Kanaafuu ganni buchee koo jabaadhu itti fufi ati hojii keetii baga hundarraa hafte diroon irraas baga hafte kanaafuu galatooma hundi keessan. Fayyaa keedha. Nagaa koodha masii lubbu akkam jirtu haadhi. Haadha koo jirtaa? Jira waan fiti. Gobaziidha rabbi akkasittiin baatee dhuftee jechuun fedha sin adannaqa baay'ee tokko siin jedha mu'aa kormatu. Na baga waaqa baay'een gammade deebuu keetitti. Dirqama kaatee. Na baay'een gammade siin jedha haadha koo. Siin jedha ishee haadha koo. Anillee baguma dhufte jechuun seena ishee haadha koo. Galatoon masii dhugaa as gubbaa jirta haadha koo galatoon. Baay'ee si jaalladha ishee haadha koo. Illee ija siitiin qaba. Bidaama koo barbaadda hawwi. Ka torba birii dhibbaa moo kan afur birii dhibbaa barbaadda? Ashaashi qabu moo ashaashi hin qabne? Ashaarbii qaba ashaarbii wajjin nama guddaadha ta'u. نعم جاجر برياني تعال سوي عيش ابيض شويه. لا الدجاج مكبوس والله في باقي مالك صح؟ ايه اشترى شويه مالك وايد. ايه في كان لي سبيل كله جرمه. سوي بس شويه عيش. اوكي الحين باكل الحين. وين انت قصيت؟ يلا خلي Tokko keessatti agarsiisaa akkanatti mul'atu gaganni hin argu akkanatti hubattu hannoo gosa malee. Okay. Rakkoon hin jirtu kunoo.
isaa. Anuma akkasitti ta'uu kana jechaadha. Amma anuma uffatte kana hojii anasitti ta'uu jechaadha. Faashin isaa moo filatu? Kararri nama ta'e kararri nama ta'e. Nama ta'e. Okay, bifa fila. Yaani sagaleen kun sitti dhaga'ama ta'e bagana gaandee bitee jirta. Jira qoylu dunya fi filataa fittu qallaan dhaga'ama jira seete naaf nunaaf faqee yibannaa taja torban lama buunne bar. Amma kan naaf faqee yaalla hawwi fila bifa fila. Yeexoo yeeshee. Ishi karaa qayyara ndamzatu jedha nama guddaa. Ndama qiruun ta'e. Inni kun qirxii maaliif ofirraa qabaa ganni? Abaaboo. Abaaboodha? Okay. Kaatoo bakka inni abaaboo taana. Tokko kun immoo gurraacha fi bica akkas makaa. Kanaaf qayyara. Gaariidha. Kun shangaadha kana godhe. Inni kunoo Ashif gana rabuun. Inni adarbu kun haagu. laanne. Garuu akkatti kiisii keechaan diizaayina isaa sirriitti natti mul'achaa hin jiru. Isa kana fudhadhu. Shaggaadha kun? Inni kun shaggaadha seen. Inni kun shaggaadha. Seen. Godhi bakka akkasii tokko tafaa ture. Okay, jara lamaan kana keessa ammoo tokko filadhu. Samaayyaawii. Samaayyaawii. Ankara harka karanaa kana mee? Harka karanaa. Kana. Jari lachuu shaggaadha keessa tokko filadhu. Kaffee deeti. Harka karanaa kana wayya. Okay. Hojjaa sitti taagaa ammoo deebistee natti agarsiisuu hin dandeechaa? Ara sitti agarsiisaa kan filatte kun olaali. Tokko. Bantee natti agarsiisudha hojjaa sitti taa'an jedhee. Saayiziin isaanii qixuma dhufu. Saayiziin isaanii kanuma qabanee sitti agarsiisan. Isuma qixuma hundi isaatiyyuu. Saayiziin jijjiirama hin qabu sana. Oo barbaadde ammas kana keessa tokko kan agarsiisa rakkoon hin jiru. Okay. Anoo isa